Gurbata irraa fudhachuuf taa'aa jiran na fakkaata. Eenyu faan? Haadha qaqqabatu walaalchisu. Raachuu. Abeet. Akka bakkaatti tokko. Kaleessa maali maakiin battee raachuu wajjin gubataatiin ilaalaa ture. Nani naafee naaffaan eegale maakiitti illee. Foon haadha koo girrigirri disiraachuu. Fiqranyaa qaba. Sin barbaaduudha bakka sin barbaaduudha. Jaalalan na qabee na qoosaan jiru baran. Namni akkamitti sin barbaadu otoo jedhamu litti fedha namarratti. Keessaa baasii mucaa kana bihaa dhabuun buliin egaa hin buliin. Keessaa baasii yaa rabbi. Yoo na jaallattu ta'e na keessaa baasii. OMN irratti waa'ee keetii na gaafatanii ture. Na jalaafuu jiddaatiin kun agartee jirta. Afaan yeroo haasuuf ija siyaasaa akkas otoo goote. Akkana. Makiina online irraa baddeenaan garaa cinee namni raachuu bu'aarseedhaan yaasiin erginaan dhufeesii bu'aarsuuf hin ture. Yaa rabbi ni na xireeffata karaa nan bahuun barbaadu. Ani immoo nan jaalladheetii miti. Maannoo simi? Taammiroo jedhama. Garmaamu tolu. Foon haadha koo. Yoo waa'ee raachuu yoo sotta'e mari'annaa walitti mari'an. Garuu sanaan ala immoo dhuftanii neebar. Fatiyaa maraattuu maal isin dhibe? Niin argine intini isheen hin fiigdi. Intini keessa fiigdi isheen. Yaruuz maasaa keessa fiigdi isheen. Inni hoo? Inni immoo ittiin dhokata. Samboodoo. Achi luka ishee qab godhee kuffisa. Maal akka godhu achi booda daffise. Siifan fixa qoy. Siif fixu edda kuffisee booda maal akka. Ani kan ijoo. Dhugaa dubbachuudhaaf. OMN irratti waa'ee keetii na gaafatanii ture gartee. Taphni keenya hundi agartee jira bikka deemtu na jalaa hin haftu bara. Miidiyaa deemu irratti suma na gaafatanii. Na jalaafuu jiddaatiin kun agartee jira. Agartee akkam maarsi dhagaamere. Dasita. Kireemellaa dessaa maal fitti bitatirre. Amma Kireemellaa dessaa maal bitatin. Amma neekisti dhufu Faanaa TV irratti qaba interviewna. Waa'ee kee na gaafachuun isaa ni nafu. Faanaa TV na isma dhugaa dubbachuudhaaf maqaa hayyasin hin kaasu. Hin kaasu na gaafatu. Ija siyaasaatiin otoo hin ta'in ija jaalalaatiin hin kaasu. No, hin kaasu na amani hin kaasu. Hin kaasu. Ati ija Hin kaasu na amani kanaati beeka. Anis na beeka kan hin kaasu. Ija jaalalaatiin hin kaasu. Ati ija siyaasaatiin waan ilaalte. Gaaffii garuu ija siyaasaa akkas godhishi. Dhiifi gaaffii. Nafaan yeroo haasuuf ija siyaasaa akkas otoo goote. Akkana. Akkam? Akkasitti wayyuu. Baabaayyii natti mul'achaa hin jirtu qoy manatsirii kana ofirraa baasee ilaaluu qaba. Yaa. በጣም አምሮብሻል። Thank you Baba. Galatoomi. Assalaamu alaikum. ወአለይኩም ሰላም። ጉርባታ irraa fudhachuu Akkam Fayyaa. maal jettee mee raachuun kan dubbina facaanarra raachuu fidime. Garmaa Sirraa muuta fudhachuu jedhanii. Gurbata irraa fudhachuuf taa'aa jiran na fakkaata. Eenyu faan? Jechuun magaalaa bobbootu argee maal beeka. Warri immoo ajandaa nuun banii jettan kaleessa maali maakiin battee raachuu wajjin gubataatiin ilaalaa ture. Nani naafee naaffaan eegale maakiitti illee. Mirga kiyya akka fedhe ta'uun. Kaleessa inni itti aaree wallalanii achirra taa'anii raachuu gizee jedhamu sana maaliif hin oowwin? Hadda kiyya ta'anam isinitti mul'ate?
مرقكي راتشية جتشونيس مرقكي عندهم راتشوكو راتشو ፍርዶስ ምን ላርግልሽ እንዴ? አሃ ማለዳ ኡመተታኒ መመለከና ጫለ ማለን ሲፍ ጎደቀሽቲ አኒ ፍቅረኛ ቀበዋን ብራዳን ሲገርጋሩ እንደንደው በር ራቹ ማሎ ነመራቹፍ ጅርቲንተል Dhaggeeffadhu. Jaalala kee jaalarraachuudha qabdu mee afaan lama sadii Ingiliffaan nu ibsi akka addunyaallee si dhageettutti. babe, my babe Rachu, my everything, my wife, እንደ my beautiful. Understand? Sirni jirta mati hiik qaban sida ራጁ የምራ ዱበርቲ ተቆይ ማኪ ላይቭ ረንጅርቱ ነነሰቃየ ኢናሙ ዮኪን ነምባ አፎና ደቁ Anisi nimbaha ayya kam godhame me ana kamin taya jira kenyame bilbilif imbilbilu ትእዛዝ ነው እንዴ bilbilifi bilbileen jiraaf inni ittiin tolle nama biraa waliin taphachuu hin dandeenye nama biraa waliin giseen taphadhu koomantiin keessan kaf na godhe ofumaaf rakkoo of naqu ofumaaf rakkoo of naqu ofumaaf rakkoo of naqee ofumaaf rakkoo of naqan nanananananan yaa oromo wayyoo yaa oromo wallaahi ijoollee tanaaf mukatti qabsanii jirtan egaa maakii fiddu malee achiis maakii raachuu fiddu malee asiis maakii fiddu malee ijoollee tanaaf mukatti qabdee jirti gaafa duraa adabadhaa ijoollee waan hin taane keessan deeminaa taa dhiisaa jaalalti taphaa miti otoo kennuuni deemanii kunoo ammaan tana girgiriin irra dhaabanii jiranii ijoolleen gisee isaan laayifii seenan haloo maakii raachuu fiti haloo raachuu maakii fitiin hafuuratti qabdee jireenya jibbisiiftee ammaan kana kun laayifii jibbisiiftee jirti itti mudda tokko akka nafxanyaa bira deemanii taphannellee godha ispeeshaalii ijoolleen nafxanyaa bira deemtee taphattu waan takka wanni hubatuu qabdan ijoolleen nafxanyaa bira deemtee taphataa jirtu bu'aan isaan achirraa argatan sun deemteeti ilmaan oromoodhaa fixaa jira fannootu meeshaadhaan bitatee ilmaan oromootiin fixaa jira waan ta'eef ijoolleen oromoo geema taphattu hundinuu akka ilmaan oromoo qofa waliin taphatan itti mudda nama biraati wajjin taphatu hagiiftii kan usun illee diina oromoo akka ta'e adda baafadha nama illee maabara maarree kana wajjin taphatu yoo agartan taate hundi isaanii diina oromoo akka ta'anii fi isaantu ilmaan oromoo ficcisiisaa jira isaantu xiyyitii bitee ilmaan oromoo ficcisiisaa jira akka ta'e hundi keessan hubachuu akka qabdan gamanumaan isin yaadachiisuu barbaanna geema ijoolleen taphattu arraa booda nama biraati wajjin yoo taphattan taate nuti tarkaanfii barbaachisaa ta'e akka sirriitti filannu akka oromootti isin hubachiisuu barbaanna dhaamsa kana hunda walii daddabarsuudhaan ijoollee geema taphattu hunda biraan akka nuuf geessan kabajaaraan isin gaafanna galatooma. Bakka mataan kun ziziziz na jee benegaan saaraachuun hin dhufne eenee yoo laayifii hin dhufin saaraachuun laayifirra jiru dhufuu hin dandeenye jechuudha. yoo ta'u baate namba ishee laayifirra hin jirtu nana saqaayyee naa bakka maakiin hin jirtu foon haadha koo dhiiseen ba'a laayifirra hin jirtu naa saqaayyaatu tana dhiiseen ba'a achiin booda hirmii keessan baafadha. Raachuu jechuun mirga kooti. Bas. Maal ta'anii? Raachuu my husband, my everything. namni akkamitti sin barbaadu otoo jedhamu lixxifeedha namarratti otuma namni hin barbaadu jedhu gixxim lixxifiin jira dikilaayiniidha tiyyuu maaliin maata basaachaatu bisiccitii immoo jammartanii. Namni guddaan akka nama guddaa yoo ta'e bareeda. Nama guddaa yoo taatan akka nama guddaa yaadda. Bakka isin galee miti. Girgirii kaatu taanaan wayi bilook wal obaasina wayin immoo namba. Ani fikirii tanaa mana garuu bilookitti namanu garuu naa basaachaatu taanaan namba. Sleep. Yeah, shut up, baby. Raju is my sleep. Raju is my bed. Sleep नहीं जाता जर्दी चले जा. Yeah? Sleep. Jalli saja chuda. Yeah, sleep. Marti ke zanu. Sleep. Maaliidhu Adaanech fidi Adaanech Abeebee garuu bakka nan caqacaqina sheer godheeraa fi miti dhufte taayyee fidi raaju taayee danda'a Nagaa qabda miti ati? nagaa qaba waaqayyoof haa galatu
Maarre nagama nama gaafachuuf nama simachuun sirraa eegama. Ekko no decline godhee miti decline nan godhee taanaan bar nattiin tollee hojii biraarran jira jechuudha bar. Maali ko geemii si faana taphachuuf miti almost nagaa si gaafachuuf malee. Ishi nagaadha galata rabbi. Nagaa keedha. Nagaa koo. Miilli kee mataan kee harki kee. Hunduu nagaadha. Rifeensi mataa keessa. Kun akkuma argamutti hin bareeda. Eessa si dhukkuba? Dhuma tokko. Iddoo tokko si dhukkubu maarre si kam nagaa miti naan jetta reet. Sakayii baagdu nagootare. Ara nagaadha. Handi raachu foon haadha ko girrigirri dhiisiraachu. Foon Girrigirri haadha kun dhiisilatti. amma Foon haadha ko asitti maan jira. kunuun nagaarraa darbine ammash fiqranyaa qaba. Amma fooluu naan deebis. Amma fooluu naan deebistu. Na bira keessetta Eh, bisiin deebisa akkas taanaan. amma ka. Kunaa Deebisaan foon haadha si girrigirri akkati gootuun godhalaan. ish garuu ammaa booda yeroo namni decline godhu nattiin tollee biiziidha jechuudha ishi. Ani mas dhugaa akkati beeka akkati gochaa jirtu beeka garuu xiqqoo si jeequu barbaadedha malee. Siif tasaa akka era badambitti na Si galee? jettee. Galatoon badambitti na Ay taariyyuu deddeebisee si ergina fudhatta kanaaf deddeebisee gaafa sin faati nagootu beedeebisee. si tasaa akka era. Yaa wantan godhummoo nan tasaa akka. Ishi girrigirri keenya nu jiraadhu ka. Ayi walumaan. Egaan turi immoo fayyimmoo yoo si dhukkubate ishi. Yaa garaas ciniin achuu dhagayeera makiina online irraa baddiinaan garaa ciniin namnaan irraa achuu bu'aarseedhaan yaasiin erginaan dhufee si bu'aarsuuf hin ture. Almost garaasi ciniinaa jiran yennaan sii galee. Ati garuu qobaa kee Yaa girgiriidha. Shaadoko. Qobaa kee hizbiidha. Hizbii girgiri. Galatoon giiftii koo ani nagaa kooti. Garaanis hin dhukkubate onneessi madaa achuu dhagayeera ammaa inni. Araani nagaadha. Ofii baatamoo ani si baasuu giiftii koo. Nagaan Okay, ayyee qaalii kiyya. namni yeroo itti ergitan decline godhe taanaan hin barbaadu bakka. Hojiirra hin jiraa jechaadha. Bakka nattiin tol sin barbaaduudha bakka sin barbaaduudha. Jaalalan na qabeera qoosaan jiru baran. Namni akkamitti sin barbaadu otoo jedhamu lixxifeedha namarratti. Otuma namni hin barbaadu jedhu gixxim lixxifii hin jiraa. Na keessaa baasi mucaa kana yaa rabbi yaa gooftaa koo na keessaa. Si keessaa baas, si keessaa baas. Si keessaa baas. Yaa rabbi hadha buliin egaa hin buliin. Keessaa baas yaa rabbi. Yoo na jaallattu ta'e na keessaa baasi. Yaa rabbi ni na xireeffata karaa nan bahuun barbaadu. Ani immoo nan jaalladheetii miti. Yaa rabbi narraa baasi. Akka aara kana binni jedhee na keessaa bahu. Garuu isteeppii kiyyan eeggadha akka duraanitti akka hin miidhamne nan eeggadha. Isteeppii koo eeggadheetiin deema. Understandii koo yoo understand jedhan jar faranji. Understandii kiyya erga. Warri inaas of nu jettan kottaa seenaa. Warri yoo waa'ee raachuu yoo asottan mari'annaa walitti mari'an. Garuu sanaan ala immoo dhuftanii neebar. Fatiyaa maraattuu maal isin dhibe? Maraattuu na seetan fayyaadha bar. You is the confidence. Nama arrabsuu dhiisaati akka kiyyatti nama jaalladheera jedhaati Oromoo gabbaa. Gabbaati himadha. Akka faranjii staayiilitti jiraadhaa malee akka nama biraatti hin jiraatina. Inni na beeku walii bilbilee gaasamoona kana gaa. Allah! Kaayiroonis ajandaadha. Inni isuma nama eeguun naamata. Inni biyya biraas akkas. Yalla kalaas maal waan dalagaatti hin dalagattan argattan. Namni guddaan nama guddaadha. Akkasii ani kan hin beeku uummata kiyya saniifuu waan akkanaa waan ganda keessaa nan gaafatina ishee waan biraa na gaafadha waan feetan isinii deebisa garuu waan ganda keessaa nan gaafatina ani ganda keessa waan ganda keessaa hin jaaladhu waan biyyaa na gaafadha waa'ee Oromoo na gaafadha waa'ee qabsoo na gaafadha waa'ee sabaa na gaafadha waa'ee ganda keessaa nan gaafatina hin jaaladhu waan ta'eef ani waa'ee gandaa haasa'uu hin jaaladhu isinii galee miti akkasitti wal haa deemnu ishee waan dubbii safara keessaa dhiisan dura. Okay, uummata koo jaallatama. Isinii galee nuti amma ajandaan harkatti nu qabattee qabna. Ajandaa uummata keenya, saba keenya, uummata keenya kan Wallaggaa keessatti ajjeefamaa jiru saba tokko malee. Uummata keenya kan
salaalee keessatti ajjeefamuu dur sababa tokko malee arra wallaggaa keessatti gargaarsiin guurra jennee dirqama isin galee waa hedduu qabannee taa'aa jirra amma saatanatti. ايش في؟ كلام زيادة كذا كلام زيادة في ايه؟ Asli keenya nuti boonyee hin finne ka boo'ee haa boo'u jettaarree maal jennaan nuti hin badee sirraa fudhatu. مالا تبيري أدتك تلاقيه كتنا تو عربا جاني تو مالا بكي إذا ما كله تان Ati baay'ee akka araadaatti of ilaalta garuu ati faaraadha. مالا Mari kun gado beri. Apa mari ki akhna Anta bersih dura lagi. isheen arabaa maal jettee maalitti himi? So baashoo narra Himi mee himi maakii وامر واجد تمو itti himi maakii. وامر واجد garbu maal jette eenyu marwaan راجو أما بكرة روحان دلا برا روحا يرا يرو جل كباتي تيرا كنا بريدو أرجع من جتني برنا متي oh my goodness bismillahirrahmanirrahim am biyo da heddu de me jette tiro to Ethiopia kana le heddu beka Sudani kenan le jirani namoota heddu biyo gargara de beka yero jal qabati nama kana bareedu tira kana bareedu arge ensa fidde mana minna jette baay'ee raajuu kan ma bire maki. sanii I know utaaltee akka fuula nan kutteessinee firee hay Eenyu raachuudha? raajuu waan dagadhe jira kabira Aayisinitti garuu akka mucaan gallasteetti hin gallatne. Isheen argitee taanaan akkas akka imbaan isheeyyuu dhufaa turte yeroo waa'ee kanaa sitti himtu imimmaan isheeyyuu dhufaa turte akkas. Ati garuu akka isheetti hin ibsine garuu haa ta'u bakka. bashoo mana keessa nagi bashoon akkatti utaalti ol galchi fuula kiyya kutti na kutteessite yoo na garge baalu Asli basho maalin qoyaa siif taa'e. okay dhiifa mana asoddaa fi kanatti bira jira baarage bashoo hin jedhamu maaliif akka na kofaltan jecha kiyyatti na kofaluu qabdan jechuun loqoodri bikka biraa wal adda garuu na himuu danda'uu qabdan ture hin ja'amu akka nama tokko qofaan maqii bashoon beektu hundi na koflaa Asli fakkii agalcha booyaa jabbii. hin beeku wala yaamdi jechuun bashatti fi raajuu bashoon maali sodaadhaan hin qaanyee wala yaarra Isa sana ka. Maalin raachuu? Isa sana ka. wallahi akkana waa sagalee ol kaasee adurree Raachuun salphate. Raachuun qaanfatee beekami? Saafuudha. fataa balu bakka isinitti haa turan inni wata na goja bakka nagaatti fataa jedha baay Nagaa ta'a. Anis hima. Ciao. illeen deemu Eessa deemta maali? an taphana ifi waliin taphachuu deemu bakka nagaan ture Akkasii akkas wayyaa? akkas wayyu ummanni amma achiin aariyaan hin beekara wanni bira raachuu wallahi takkittiin keessa raachuu jedhaati gurra keessan qabee isin deebisaa jechuudha raachuu fataa jedhaa baay ነገር እኮ እንደ ድሮ አይደለም እኮ የሆነ ቦክስ ነገር መሀል ገብተዋል የሆነ ቦክስ ታውቃለህ የሆነ ቦክስ ነገር ገባ ድሮ በሰላም ነው የምንጫወተው አሁን የሆነ ነገር አለ ችግር ተፈጥሯል ራችሁ ነው ችግርሽ ከብዛት ጥራት ያልኩት ተሳስቼ ነው ይቅርታ ከብዛት ጥራት ያልኩት ምንድነው ቶሎ በል ከብዛት ጥራት ያልኩት ተሳስቼ ነው ይቅርታ ሁሌ አይመቸኝም ማሬ ሁሌ አይመቸኝም ማራ ሚውት ነው ማለት ሁሌ አይመቸኝም ማሬ ሁሌ አይመቸኝም ፍቅሬጃ እንዴት ይመቸዋል ሽቶ ሲል እዚህ ላይ የዋለ ዶናት የቻ ወላ ስረ ሁሌ አይመቸኝም ማሬ ሁሌ አይመቸኝም ፍቅሬ
ግን ማለት ጭንቅላት እየሰራ ነው አንተ ደግሞ የኢትዮጵያ አርቲስት የቴ ጆሌ ቡርጃጂ ተናው ጅለመደ ገመሲ ተበጥዮ ሲያገርቴ ኦሮሞን ቤከዱ ጆሌ ተናፊ ስንቱ ቤከምቲ ከነ ኦሮሞን ሲንጀላ ያቴ ሲንዳዲ ሲናሞ ደምተኒ ጆሌ ቦዞኔ ኢልማን ወኒ ዳጋ ጉርተኒ አርቲስት የቴኒ ኦሮሞ ረቲም ባጩ ሆነ ዲሳ ማል ጆሌ ተነገፍቴ ወነት ጆሌ ተናው ጅን ተበጥፍ ጆሌ ኦሮሞ ደብዴ ለመደ ጆሌ ኦሮሞ ቲወጂ መለን ተበትን ተነድሮ ስንቲም ነጅራ ለመደ ጆሌ ጀራ ከና ወጂን ተበትን አበቃ ስንቲም ነጅራ ተረሜጋ ስንቲምና geeman taphatina ijoollee jara kanaa wajjin hundi keessa warri geema taphattan bu'aadhaaf jecha jechuudha. Biyyatti ammoo uummata keenya dhumaa jira. Kijiba afaaniin gabbaatanii faannoo maarreettanii kijiboonni hin jeenaa isaanii wajjin walitti firoomtanii haala kanaa wajjin geema taphataa. Bu'aa ilma Oromoo tokko wajjin yoo taphatte bar at least ilma Oromooti wajjin subaata nyaata bu'aa asirraa argatu bar. Jara kanaa wajjin yoo taphatte ammoo qubii dhagartaa maabara quddusaanii fi waan adda addaa keessatti darbatanii xiyyitii faannoodhaa bitanii faannoon wajjin uummata keenyaan fixxee jechuudha. Kanaafuu lammada isin ijoolleen Oromoodhaa lammada yoo ijoollee jara kanaati wajjin taphattan hundi keessanuu diinummaa Oromoodhaa labsataa jirtanii quba qabaadha. Isintu Oromoo biyyatti fixaa jira quba qabaadha. Tanuman isin hin jaawwaan biraa isin hin jawu.